Hey, ashama jirtanii kabajamtoota keenya fayyaa jirtanii nageenya isin bira haa gayu hordoftoota didaatii kan biyya keessa jirtaniif biyya alaa jirtan akkuma yeroo mara isin jedhu nageenya waaqayyo jaalalli keenya isin bira haa ga'uun isin jedha. Egaa obboleettii tiya ammas dhuftee jirti mudannoo wayii Dubaay keessatti dabarsite tokko ishee osoo hin ta'in yaa hiriyoonni ishee baay'eedha achi keessatti mudannoo baay'eetu jira miidiyaa kee fuulduratti. Nadhiyeessitii wanta adda addaa wanta isaaniifis barumsa ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee warri waraqaa hin hojjechiifanne akka tasaa taatanii ta'u jechuudha. Mana hidhaa keessa goseentanii booda jechuudha. Wanta baay'eetu isinitti muddata waan ta'eef. So sanaan duratti immoo mana hidhaa kanarraa of eeggachuuf wanti nu isiniif dabarsanutu jira. So obboleettiin xiyyaatonni wanna wayiiti isinitti nuti isiniin jedha. Mee hordoftoota keenya karaa isheetti isin dabarsinaa isin jedha. Isa kan jechuun barbaadatan mina gaajira. Okay, akkam jirtan hordoftoota biyyaatiyyuu ani nagaa koodha. Deebi'ee dhufee jira. Baga deebitee dhuftee. Obboleessi kan koo gaaffii si gaafadhu qaba. Akkam ture mana hidhaa keessatti laayifiin akkamiidha baay'ee cimammoo namatti tola akkas jedhee si gaafadha waa xiqqoo haasofte jedhee deebinee dhufnee jirra. So garuu namatti ulfaata manni hidhaa Dubaay. Baay'ee. Namatti ulfaata. By the way, manni hidhaa hundumtuyyuu osoo isinitti tole wanti hundumtuyyuu guutuu ta'ee isiniif ta'ee jechuudha. Manni hidhaa mana hidhaadha. Mana hidhaadha. Hidhamtanii jirtan. Na diinafiyyuu na wa'u jechuudha. Baay'ee tokko ulfaata. Ani bilbila malee. Even rakkoo waan barbaadde wanni dhukkubsatullee bakka waan baay'ee isinirra ga'ulle dubbachuu bakka hin dandeessan achitti mirgaa fi hintini keessan hin beektan bakka wanna haasoftan jechuudha. Maalidhaa wanti isin qabdan zimjatanii taa'u ciisuu. Inde qoqqoo wanti naan galle hojiin hin jiru ciisuu ol taa'uu nyaachuu ciisuu bichaadha kana. Bakka hin akkanadha. Ara kushaggaadha. Na kushaggaadha. By the way ani hojii raayis wannan qabameef na akka tasaa qabamtanii ta'u mana hidhaa galtan bakka wanti hundumtuu isinitti dukkana. Garuu ifama amma asirratti jechuudha. Yaa barumsa guddaa isaaniif taa'ee yaana wanti nuyi haasofnu. Garuu kana keessatti mudannoo sitti muddachuu baatullee fakkeenyaaf kan waggaa 25 kan waggaa 6 akkana hidhame hin jira. San keessatti garuu mudannoon ati dabarsite indoomii dheengadda maalnaan jettee mucayyoon takka ulfooftee achi keessatti moo hindeessu maal jettee? Dhugaa rabbi hagaa irraa isheedhaaf jechuudha. By the way dirqama garaa tokko keessaa yookiin immoo harmeedhaan tokko ta'uu qabuu hin dandeenyu nuti saba tokko yoo taane bakka zeegaa biraatifiyyuu jechuudha waan badaa yoo argitan achi keessatti dhugaa rabbii ni boosu. Ani abbaa warraan qabu hin heerumne ijoollee hin qabu garuu mucaan achi keessatti hidhamte dhugaa rabbii. Ani paaspoortaan hidhame garuu isheen kan ittiin hidhamte immoo baay'ee isin ajaa'iba dhugaa. Maaldhaan hidhamte isheen heerumtee jirti Dubaayin keessatti. Okay. Na maal ture kan sababa complain maal jedhama afaan Oromoo complain jechuun yaa yakka. Okay. Yakka jechuudha. Maaltu ishee yakke abbaa warraa obboleessa abbaa warraa ishee obboleessa abbaa warraa haadha manaa isaatu ishee intini jedhe kompleenii godhe iyyake poolisiitti dawwalee akkas hablee dhanaa asfaraarraa taati ምናምን jette dawwalteetu poolisiitti himte. Dhugaa mucattiin tun hojii turte gaafa sana gaafa isheen akkas poolisiitti inna gaafa amma almost ji'a 6 akkasidha. Inna kan hidhamte immoo jechuudha ulfa ji'a 3 turteeti. Dhugaa maalidhaa akkas saba ishee bakka fira እንግዲህ akkam jettan isin
obboleessa abbaa warraa ishee haadha manaa isaatu akkas ishee godhe. Dhugaa hin boosse bakka ani waliin hin bo'a. Ila maayidha beektanii mana itti keessa jiraatan yeroo hunda qulqulleessuu qabu. Inna dhugaa rabbi kilaasii tokko miti kan jirru deemeen jechuudha. Ati hin dhiqiin mana kana qulqulleessini tasa kufuu dandeessa bishaan irraa akkas qaba dhaabbattee anatu siif qulqulleessa kilaasii keenya jedheen. Almost isheen mana hidhaa sana seente ji'a tokkoon boodan dhiisee deeme. Gaafa dhufu hin boosse. Waggaa meeqa hidhamte? Judgmentiin hin kennamne, firdiin itti hin kennamne. Almost ji'a afur manaamina tureetiin ture. Albarshaa police stationii warri beektaa Albarshaa police stationii ji'a 3 turte. Achi booda central mana hidhaa guddaa jechuudha. Dubaayin fidanii ji'a 2 ji'a 5 jechuudha. Ingidee yoo hidhamtu meeqa ji'a meeqa turte ji'a 3 turte ulfa ji'a 3 jechuudha. Amma ji'a 6 fixee kara ji'a 7 almost baan dawwalee fi bilbila iyyuu naa kennite yoo gaafa dawwalee bilbila isheen hojjetu. Ji'a har'aati kan mana hidhaa keessaa bahe harri juun kudha lama. So fakkeenyaaf firdiin osoo itti kenname akka kinoo seera Dubaayitti jechuudha waggaa meeqa hidhamte jechuudha. Kompleenii ji'a 3 kompleenii jechuudha ani namni tokko akkas na godhee na ableedhaan yookiin immoo akkasitti na sosodaachisa jedhee ta'u Dubaayin kompleenii poolisii dawwalee ta'u islaman baay'ee gabramantii yookiin higgiin seerri Dubaay baay'ee tokko ulfaataadha. Baay'ee namatti ulfaata. Maaliif namni tokko yoo hidhamu mana hidhaa keessatti Dubaayin keessatti Itoophiyaatti yoo hidhamtan nyaatayyuu faamiliitu beekasabatu nu fidaa yoo faamilii nu fiduu baate achumatti wanna hodhamti achi keessatti nyaata ni kennu al 3 maayinni gabramantiin Saa'udi Arabiyaa warroota mana hidhaaf guyyaa tokko keessatti dirhama 200 kaffala. Mootummaan addunyaa kaameeraan ilaalaa jira waan ta'eef. Saa'udi Arabiyaa inna waan galii galchinuuf yoo dhukkubsattanillee mana yaalaa ni deemtu. Qoricha itti akka furdatti qoricha fa'aa itti naqaniiti. Nyaata keessatti qoricha ni nyaquisa. Yoo dhukkubsattan mana yaalaa dhaquu ni dandeessu. Bakka tiriit namni ni godhu garuu. Isin kunuunsan jechuudha. Garuu hidhamtan jennaan uummata koo manni hidhaa eenyumaafiyyuu hin hawwamu. Jireenya kan koo keessanii boroo akkas godhee bakka yookiin akkasitti hojjedhee beetasabii kan koo qayyareen yookiin achi boodaan heerumee hojjedheen gaafa mana hidhaa seenan wanni hundumtuu isinitti dukkanaa dhugaa rabbe. Stiil ani jechuudha stiil ani haga har'aa jechuudha mana hidhaa keessa argan bee almost har'a ji'a tokko bakka. Inna stiil bakka Biraaziliin maal naan jedhe yeroo hundaa maaliif tasfaamu addaan kutanii abdii maa kuttaa eeggadhu ammas wanti hundumni jijjiirama ko bakka jireenya ati gana daa'imadhaan hojjetamna garuu nama ji'a 3 muruu mana hidhaa keessa taa'uun baay'ee namatti ulfaata garuu wannan jechuu barbaade wannan walumaa galatti maal jechuu barbaadneti firootawwan kiyya warreen jechuudha mootummaadhaan deemtanii too akka tasaa ta'ee too mindaan keessan 1,200 1,300 ta'ee jechuudha qarshiin tun natti hir'atte jettanii too alan bayinaa hin badinaa yoo baddan dhugaan isin jedhe akka isheen jettatti guyyaa lama hojii argatan guyyaa 3 immoo argatan qarshii hojjetan nyaatan sanaan booda bakka jireenyi maadaa guyyaan isin deema osoo hojjetin waggaa tokko waggaa lama waggaa 3 akkana turta so maal jechuu barbaadetanii sir'aata keessan qabdanii too jechuudha mana madaamitti hojii keessan ji'a ja'an 1,200 1,300 1,500 haa ta'u isa ji'a ja'an argachuu osoo isiniif ta'e baay'ee gaarii dheenyaadha. So isa kana jechuu barbaadetanii baduu hin qabdanidha. Warreen baddan immoo jechuudha hojii keessan fixxanii ta'u kara biyyaa galuu barbaaddan warreen paaspoortii hin qabne warreen paaspoortii qabdanillee jechuudha osoo hin hidhamin jechuudha kara boolee eerpoortitti seentanii biyyatti galuu hin dandeessan.
osoo paaspoortiin qabaatin paaspoortii osoo qabdanii rakkoo hin qabu kan duwwaa 927 haluunaan jedhaa jechuu barbaadan. Sababni isaatis waraqaa yoon qaban awutomaatikaalii dhaqxanii mana hidhaa seentan ji'a 3 ji'a 4 yookaan ji'a 1 yookaan 7 2 akkana hidhamtan. Inni kun waan jiruufu osoo hin hidhamin jechuudha. Tooftaan akkanaa waan jiruuf karaa keessatti nattaasaa'ii bilbila mucaan fira keenya jechuudha. Isin keessummeessa bakka jirtanitti jechuudha. Maalidha? Tikeettii wanta hundaa wanta eerpoortii keessatti barbaachisu hundaa isiniif xumura jechuu barbaaditanii walumaa galatti isa kana gaafa isa dhuma waan jettu jira. Guys, mana hidhaa osoo hin seeniin karaa biyyaa akka galtanii isiniif hawwu warroonni paaspoortii hin qabne jechuudha. Maal jennaan jireenya ani arge laayifii achi keessatti arge akka isin argatan hin barbaadu by the way. Ammas dabaleen isinitti hima manni hidhaa diinafuu hin hawwamu. Dhugaa Rabbi. Eeyyanii qulqullina qaba. Eeyyanii wanti hundumtuyyuu jechuudha. Achi keessatti argachuu ni dandeessu. Maallaqa yoo qabdan even shoppingii godhuu ni dandeessa supermarkettiidha. Garuu manni hidhaa mana hidhaatu. Even bakka galeen akkas kana baneetoo jiraadhee bakka faamilii kan koo wajjin nigdii kana jedhu mana hidhaa gaafa seentan guyyaa tokkotti bakka abdii kuttan. So walumaa galatti maal jechuu barbaadatanii ofii gadhaa osoo hin dhamin karaa biyyaa galuu hin dandeessanii bilbilee bakka jirtanitti tikeettis waan eerpoortii keessatti isin barbaachisu hunda guyyaa 3 keessatti marama. Guyyaa 3 keessatti ni fixa. Na carraan akkanaa waan jiruuf itti fayyadamaa jechuu barbaadan horaa bulaa baay'een isin jaalladha. Warreen chaanaalii kana haaraa taatan isin hunduu subscribe fi share like gochaa ta'u akka wal bira dhaabbatu isin jedha. Information haaraa yoo qabaatan Kuwait I think banamtee jirti isin jedheen tureyyuu amma I think torban kana keessa wanti haaraa waan jiruuf isin tanimaa kanaaf amma viidiyoon taane isiniif hin gadhiisu dhiitanii already mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan Kuwait walii mallatteessanii raggaasifamanii jiranii. So hojii amma jalqabuuf ta'anii isin tanima horaa bulaa nagaan isin jedha. Ciao.